रोटेशन घेता का साधी मर्यादा बेटी बारी सिगारेट है बिल्कुल अगर मुझे आज़ाद बोला रखो कबू कहाँ है अगर सिंगार है फिर अन्य खाना बुन करता मन लो अनम बेकाऊ तुम कहाँ आती सिंगार वापस आता है बोली गल्ले वाली बुद्धानी बगोला कर रहे हो का सदी मोहब्बत तो होगा ना तुम्हें lakkoofsi Oromoo biyya kana tajaajilan dhugaafsanii dhage. Lakkoofsi Oromoo gaafa sanatti agarree hedduu lakkoofsaan xiqqoo ture. Amma jiru kana tokko humna faayyuu hin gahu ture. Jara nagasumatti wal hortan moo eessaa yaa'e namni kun? Jaarmanii ammallee waloora ammallee baay'eedha baay'inni qofti gahaa miti har'a siyaasatu kuma dubbatu waa'ee hawaasaa irraa dubbachuu barbaada maaliif lakkoofsi keessan akkana bal'atee argachuun hedduu na gammachiisa yaaddoon natti uume yeroo baay'ee Awurooppaa keessatti hawaasa guddaa akka jiru Jarman, Noorweey, biyya Ingiliziiti. Asitti immoo waggaa lamaan sadan dabre kana keessatti lakkoofsi akkanatti baay'atee dhufuun carraa uumuu qaba. Carraa uumuu biyya kana keessatti illee gadi dhaabbanne lakkoofsa biyya kana qabu kana fayyadamnee bifa adda addaatiin uummata keenya bira dhaabachuudhaaf hariiroo mootummaa uummata Faransaayii fi hariiroo uummata keenya walitti cimsuu irratti lakkoofsi keessan baay'achuun bu'aa guddaa qaba. San qofa osoo hin ta'in ijaaramuufis hawaasa kana cimsuufis waan gaarii carraa gaarii uuma jechuudha. Kanaaf baay'achuun keessan na gammachiisa. Haa ta'u immoo akkanatti baay'attanii yoo sirriitti ijaaramin yoo waliin dhaggeeffatin yoo of hin danda'in yoo wal hin danda'in asset yookiin immoo faayidaa nuuf hin qabdan akka uummataatti liability akaa'uu ba'aa ta'uu dandeessa jechuudha. Kanaaf dura teessuun ta'e sana duniyaan hamma tokko biriin naa bulaa turte yeroo gabaabaa keessatti hawaasa cimaa jaarrachaa deemaa jirtanii hamilee namaa kenna nama jajjabeessaa baay'ee wayii ganama isii itti kaballeesse dhiifama isii gaafachuu qabdu dhiifama yoo gaafanne nuyi numatu garee security keenya airport irratti simannaan godhamu rakkoo waan qabaachuuf bakka ofii to'an galma keessa ta'uu qaba yaada jirurraayi nuti jalaa dhufatee dhufee isii yoo osoo ta'e dhiifama isin gaafata gara haasaatti akka deebinu Oromoon Faransaay akkanatti baay'atee jiru kun babbareedaan dargaggeessi kun akka laalutti Afrika umrii keessatti 25 jira. Hedduu keessatti qulqullina irraa dhiittanii Jarman keessaaf Xaaliyaan qaxxaamu ta'ee dhuftan. Abdii namatti hortan fuula keessan dhugaa laatu. Abdiin sun dhugeeffamee saba keenya uummata keenya bu'aa akka buusu tokkoffaa akka nam tokkeetti jabaachuu gaafata. Carraa argame hundaan lafa taa'uu qabdan. Hojjechuu qabdan. Hojii osoo hin tuffanne. Biyyoonni Awurooppaa kun walfeerri namatti kennan yeroo baay'ee gargaarsa. Haga baay'inatanii ji'a muraasa gargaarsaan jiraachuun gaarii. Garuu waggaa 5 waggaa 10 gargaarsa ta'e argatanii jiraachuun miilaaf harka of naafessuu ija ol jaamsu jechuudha. Kanaaf hamma danda'ameen hojii osoo hin tuffanne hojjechuu. Hamma danda'ameen waan fedhellee haa ta'u maaliif suphee hojjechuu hin taane barachuu. Kana keessanii dargaggoo Oromoo Oromiyaa fayyaduu barbaadanii of danda'uu hojiidhaan barnootaan of danda'uun barbaachisaadha.
Sangko kami di akan amarat akan am toket namus orang tu kabda. Namus ang kabda jadi tu biar. Dargagesi wan turtani ane sosok hari nanti segera ke semua itu kan. Bara dargakumma kese tuan tuan nama hawa dan cara nama macam apa itu. Biar apa kese? Biar Faransa itu, biar Paris dan biar Eropa dan kese tu isin baka boda sabak Kenya di kumata Kenya. Akka baka boda sabak Kenya kumata Kenya itu. Orang itu bukan isin al. Karena tinggal bujiran tu situ, mana berboda di situ. Gamada Kadir Abdata Siningyo Gurba Oromo kalau Oromo tak Siningyo Namu sagari amala gari masih lagi Oromo jagari lah Namu sama kesa tuan kene kesa tuan ama kesa tuan yara tuan balkama kesa tuan lain mo Namu sasuko bosol tay ummata kenyan le ijam tu dari lah Karena sin pulau tu tak sinam bangga tu tak Namus obi motivatu itu berbaisa. Faranji dia Faranji cerita. Itu tu dia Faranji cerita. Eropa ke cerita. Awas itu negara rawa itu berat juga. Ada Faranji berat tadi dari orang jangan ni. Budut ruang itu. Ada obi cerita tu. Namus sesapu orang mau cerita tu kabar tadi itu pun gari. Wan gari mo umat itu mereka nak barat tu mana berbaik. Wan umat barat itu umat Eropa beriti. Itu gari itu je. Wan gari ke satu. Namus. Mereka nama jatuh lalu. Obebu. Mereka nama saya obile isiu. Wajilat cimani wajatu. Pun nampo tak dia nak berukaisan. Kamera ada wal dandau toleran. Ya ada wali dandau, ilal wali dandau, ubanna wali dandau. Toleransi berbaca. Ukulaya ke sani, iriwata ke sani, ummata ke sani orang apa macam ni? Ummatnya dunia raji ubi warna biya kana neti tanwati. Wal dandau ada isani kabaju bin irrabaratu kopi masih dialu tolerance sih biar demokrasi apa kesir tapi bisa demokrasi itu biasa mbak karena buat biar kesir salah kesir mana kesir singapura rumah cita kesir apa ada wal dandeti biar dia lola hama kesir kasih kan ketop ada wal dandau dapat pusat wani sih kesani, warra kesani, biya kesani, abat tadi dalkan, Euro kaman. Namusa, ada wal dandau, abat tadi tuh. Kamera ada barang, ada apa tak barang? Ada orang barang saya barang tak? Ada sebab sebelum tadi, warga apa kawan mbak itu aja. Ada isani barang tak? Barang cukup kamu waktu kamu buat, dia tu yang minat. Irian kehun orang bodoh. Kawajin lucu, kawajin tabat, kawajin barat, orang mau katakan, atau minta di dalam mana? Orang mau ke, kira kerja bepat, orang mau kerumpat, nada kesan, kira kerja bepat, anak kelani kerja bepat, kabar butis gargar, orang mau gesit, isolationist tahun apa? Mutiwannya agar waktu makan lewat zaman ini jatuh deh. Islam Oromo ada di Oromo Faransa, Oromo Eropa. Aman di kesan, Adam kesan, Adels kesan, Oromo Faransa itu, Oromo France tahu dan tahu. Kaya Oromo tahu dan tahu. Karena waktu itu abang baru itu kapten. So kamu kami nak gimana? Jual yang itu pura aman break itu. Lupa berubah. Kalau pura lalu, abang barang itu kapten. Wani abang barang itu sudah betul. Saat tidak diambil, namun kesan. Kalau jika tak tahu, kalau kami tidak wani tahu, kita abang orang mau diwali dan abang orang kena abang barang. Abang biar orang barang yang mau biar kesan orang sudah tu hindan deh.
Nada keessa ijoon. Afaan baradhaa, aadaa baradhaa, hojii biyya kanaa baradhaa. Kanarratti yoo jabaatanii deemtan akka nam tokkotti maaliifi hawaasni tokko hawaasni Oromoo baransaa namoota dhuunfaa kanarraa jaara. Sabni keenyas uummanni keenya namoota dhuunfarraa jaara. Namoonni dhuunfaa naamusa mataa isaanii yoo qabaatan, gahaa yoo qabaatan, barnoota hojii yoo of danda'an, aadaa Oromoo sirriitti madeeffatanii afaan Oromoo biyya keessa jiranii baratanii akka gaarii yoo ta'u taate saba keenya guddaa fayyada. Afaan baradhaa hojii tokko qophaa hojii keessatti barnoota keessatti gaarii. Sassas ta'u ittiin milkaa'u gaarii. Sabba baay'ee waan biyya keenya keessatti ta'u lammiilee biyya kanaa mootummaa biyya kanaa dhaabbilee biyya kanaa afaan Oromoo dhaggeeffachuu ittiin beekin ta'u. Afaanuma isaanii ittiin muudhaaf nu gargaaruudhaaf ibis gargaaruudhaaf hojii guddaan irratti hojjetu. Hawaasni tokko akkuma reefu hin jedhe namoota matayyaa dhuunfarraa jira. Namoonni dhuunfaa barumsaa keessa jiran barnoota cimaa yoo gadeeman taate, hojiidhaan cimaa yoo gadeeman taate, naamusaan cimaa yoo gadeeman taate, hawaasni Oromoo barumsaa jiru baay'ee cimaa deema. Jarmanitti tiraansfoormeeshinii guddaan argee akka warra gaafoo danda'e. Fuula fi fuulaafurri qoosaa qabadhee ture biyya Jarman. Yeroo san wanni ture gama naamusaati, gama barnootaati, gama hojiiti baay'ee gadi bu'aatu. Dargaggeessi keenya baay'ee harka nama tokko ture hojii qaba. Kan barnoota qabu sanii gala. Kan afaan danda'u harka lamaan ta'u. Harka garuu kaleessa hoggaan dhaqeera. Irra jireessi isaa caccabsees ta'u itti cabsees ta'u afaan Jarmanii haa. Irra jireessi isaa hojii qabatee hojjetaa jira. Ba'aa biyya Jarmanii ta'ee jiru. Kana arguudhaan mootummaan biyya sanii immoo hedduu isaaniitiif waraqaa hayyama kennaa ni jiraatu. Kanaaf isinis wanni ani siyaasaan bakka ga'uu kan dandeessu hawaasni yoo ijaarame kanarraa inni guddaan hojii hawaasa ijaaruu keessa tokko inni guddaan kana. Isin qofaa miti. Erga sochii kana eegalle irraa kaase gareelee akkanaa, koomitii akkanaa kana 67 qabna addunyaa kana. 57. Akka Afrikaattu hawaasni akka hawaasa Oromoo diyaasporaa ijaarame tokko hin jiru kana beekaa. Ofitti dubbatina. Sabti keenya baay'ee ijaarameera biyya alaa kana keessatti waggoota guddaan darbe kana keessatti baay'ee ijaarameera. Yoo akkasitti ijaaramtanidha kan cimaa deemu. Akka dhuunfattis jabaatanii akka hawaasatti yoo hogganoota of keessaa filattan kabaja dhaggeeffadha wayii fuuldura keessa. Oomaa ni qaba. Dhaggeeffatuun tumsuun bira dhaabachuun jajjabeessuun maaliif hawaasa hogganuu jechuun harree bilaan ta'u harree bilaan beekani harree dandara deemu gabbaan ba'ee beeku ka galatan qabne fe'atee fe'aa hoggaa irraa buuse booda sardoo jalan deemne jechuudha. Hogganoonni keessaa gubbindaan qaban waan fayyadamu waan qaban hojii isaanii maatii isaanii dhiisanii yeroo hojjetan kanatti hamilee isaanii cimsuun bira dhaabachuu hojii tokko irraa hundanii hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif yoo isaan hamilee argatan hojii hojjetan hin milkeessa. Yoo isaan kan milkeessan taate isinillee wajjin milkaa'aa deemtan. Kanaaf hawaasa ijaaruun hawaasa cimsuu irratti akka mataatti of ijaaraa of jabeessa kappaasitii keessa guddisa akka hawaasatti immoo hawaasa keessa cimsa. Hawaasa waldaa jedhu waldaa hawaasa qabamu. Abooshaa ijaarradha akka qe'ee irraa dhuftaniiti. Akka walitti dhuftaniiti. Ukkubii ijaarradha. Masgiida mataa keessanii, charchii mataa keessanii qabadha. Nama shan yoo taate afaan keessanii dubbatan irratti irra dagabeema. Afaan keessanii irra dagabeema. Kanaaf namni keenya bifa adda addaatiin garee gareen gaafa gaariif ijaarame. Hoo ijaaramu immoo dagalee walii ta'uudha. Malee walirratti ijaaramu akka hin taane walii tumsuun gaafa ta'uu wal bira dhaabbachuun hedduu barbaachisaadha. Dhaabsi cimaan ani isinitti himuu barbaadu akka hawaasa reefu lafaa dhufu akka hawaasa irra jireenya isaa dargaggeessa reefu biyya kana dhubeefi milkaa'inni baay'inni keessan kun milkaa'inni fuula keessan irraa mul'atu kun inerjiin isin irraa dhufu kun baay'ee na bohaarsa baay'ee na cimsa. Haaraa taatanii biyya kana keessa sirriitti ijaaramtanii madhabuu dhabuun keessan immoo na yaaddeessa. Waggaan dhufu kana jaran jabaatanii
Osoo gurri keessan hin muramne afaan Faransaay haasoftanii akkana eegan abdiin qaba jabaadha. Na siyaasa silaa na Jarmanii jaalatanii osoo Jarmanii kaane Faransaay waan geessu hedduu siyaasa nama keessa. Wanni marsaa kana amma deemaa fi jiru xiqqoo marraasanii dhufa. Marsaa kana anis Baqqalaa Garbaas jaalli kiyya mana hidhaatii fi hooggansi kiyya kan gara biyya alaa deemee tokkoffaa isin galateeffachuu. Yeroo tokko maal nun jaane yeroo isin asii mormii godhaa turtan sun warri amilee keenya cabsuu barbaadu kan Faransaay dhaabatee lallabu sun mee dhufee isin gaafaa jennaan nu baasullee baatu achi taa'ee lallabu san nu dhageenye dhaga'uun keenya qaamallee ta'uu baatu qalbii deelaan asii baane jennee itti ilaalaa turre. Kanaaf galata haala rakkisaa walqaxaa suukanneessaa uummanni keenya biyyi keenya keessa jiru turbaanota darbe kana keessa waliin isaa turre sirratti marii goonee kallattii gara fuulduraa wal qabsiisuudhaaf akkuma argitan akka paartiittis akka hooggansaattis kaleessas biyya kana karaan itti mootummaan amman gora jiru kun ittiin deemaa jiru biyya kana balaatti buusa wal waraansa hamaatti geessa diigumsa hamaatti geessa karaan kun booda karaa kana koottaa qoolisaa jedhanitti itti wayi waanne hidhamne waan biraan hidhamne beema waan biraatti hidhamne rabbii jaa biyya kana lolatti hin geessina ummata kana waliin gichisiisina jijjiirama dhiiga keerroo qarreen dhufe kana gufachiiftanii umaatii daran akka nutti hin finne jennee wal waanneessanii jira. Waggaa baanuu hojjennoo keenya jijjiiru. Wal waraananii wal bitanii gaafa wanni kun jenne dhugaa ta'uu akka nu gallachiisa. Erga baannees mari'allee ejjennoo nuti fudhanne biyya kanaaf ummata kanaaf saba keenyaafis haa taatu sabab sablammoota waliin jirru fanii jiru karaa jiru lola dhaabanii nagaatti deebi'uu barbaachisaa jedha. Haasaa kanatti ka'ee gaafii adda addaa ka'aa jira. Tokko lama irratti yaadannee ibsuun barbaada. Nagaan haa bu'u hoggaa jedhu nuti humnoonni qawwee qabatanii qabsootti seenan dhugaa hin qaban jechuu keenya miti. Tanpa kosong dari lolli hahuti hamana jenne halon lola nama isisan jira just war woni jenne kesatu yero iba roro kamale ammate karan wala ji mane karan bilan jenne lolli handi sewa bijir immoni ko kesatu immoni bermadumma da wal kabatan immoni ayyora jira wal kabatan yeroon itti buramne jiraachuu danda'a. Lolli biyya keenya keessa godhamu lola waliiti. Lola obboleeyyan gidduutti godhamu. Oromiyaa keessatti illee godhamu lola Oromoota gidduutti godhamaa jirudha. Kana liqimsanii godhachuu danda'u. Tokko bitaa goree tokko mirga goree kan wal bitaa jiru ijoollee isin wajjin baratan ijoollee isin wajjin guddatu. Akka Itoophiyaatti soo fudhattan warri wal qixaa jirus kan wal bichiisaa jirus lammii biyya takkaa qofa osoo hin ta'in ummata hireen isaa walirratti hirkattee jirti. Wal waraansa wal sibil waan keessatti injifannoon argamuu hin danda'u. Keessattuu dabara kana keessatti yeroo humnoonni lola irratti gaasa namuudhaan beekaman heddummatanii waan kana keessatti wal waraansa wal mo'achuu hin danda'u. Akka ilaalcha kiyyaatti lolli yeroo ammaa booda Itoophiyaa adda addatti godhamaa jiru. Lola silaa godhamu hin malle. It was avoidable. Lola laatutti mariidhaan aangoo qabeenya waliin qooduudhaan wal dhiibuudhaan wal qabachuudhaan silaa furamuu danda'u gara lolaatti deeman. Kanaaf lola kana dhaabuun barbaachisaadha jennee jaalladha.
Kanaafuu waan naati Oromoo fi sabaaf dargaggoota biyya saniitiinis hammaataa ta'e. Akkuma garee jechaa ture haalli Oromoon har'a keessa jiru baroota cunqursaa amma duraallee akka ammaa kanatti dhumaa hin jiru buqqa'ee hin beeku. Hidhamee hin beeku. Miidhamaa hin beeku. Lolli kun humna garuu rakkoon kun safarii uummata keenya irra kun dachaan dabalaa deema. Kanaaf wanti lolli akka dhaabatu barbaannu madaa kaleessaa irraa madaan biraa dabalamaa akka hin deemne Umati kaleessaa irraa dachaan dabalaa akka hin deemne hanqisuudhaaf jechuudha. Kabira wanni barbaachaa jiru lolli kun itti humnaan yeroo ammaatitti mootummaa wajjin garaagartuu kan ijaarsa lolan. Lolli kun itti humnaan mootummaa keessatti gartuu adda addaatu biqilaa mootummaa keessa waraanaa ture. Kan mootummaa waraanullee dachaan babal'ataa ta'e. San qofa miti. Humnoonni biyya alaa yeroo ammaa biyya san keessa seenanii gartuulee wal lolan gargaaraa jiran kan durii caalaa baay'ee. Lolli kun itti humnaan garuu dachaan guddataa ta'e. Kanaaf lola kana dhaabsisuun wal waraansa hamaa funyoon isaa hin beekamne ofirraa hanqisuuf nu gargaara jennee amana. Waan biraa lolli aadaa hoggaa jennu akka baallittis akka hoggantattis lolli kun kaayyoo qabsaa'onni Oromoo kumaatamaan itti dhuman hawwii uummanni Oromoo bilisummaaf qabu misoomaaf qabu rakkoo keessaa bahuu qabu hin hubachiisa. Daaraa bareedee waan sodaatu uummanni keenya maaliif qabsa? Sirna garbummaa keessaa bahee hiyyummaa sirna garbummaa keessaa bahee san keessaa cabsee of danda'ee jiraachuudha. Mootummaa isa dhiitu osoo hin ta'in mootummaa ofii bulateen buluudha. Eenyummaan isaa dhiitamu osoo hin taane eenyummaan isaa akka kabajamu. Kanaaf qabsaa'e kanaaf miti ijoollee. Obboleeyyan keenya kanaaf wareegaman miti. Lolli kun itti humnaan garuu ofiin sobinaa wanti asiin ta'in wanti matooraan leelaa. Lolli kun itti humnaan nagaan deebi'uu baannan humnoonni adda addaa lolli baay'ee naannoo tokko dhabu. Gogaa qeerransaati godhaman oomishni beekamu. Lolli kun itti humnaan hawwiin sabni keenya qabu nagaan jiraachuudhaaf misoomee jiraachuudhaaf aadaa qabaasaa dibachuudhaaf mootummaa isaa ta'u filachuudhaaf carraan inni qabu guyyaarraa gara guyyaatti guddatee jira. Akkuma ni beeku. Wanni qabsoomnee fi qabsoo biyya jaallu danda'e lolli itti humnaan tokkummaa Oromoo laaffataa deema. Kana fuula kaadhaa. Tokkummaan Oromoo laaffataa gartuulee waraanaa baay'ataa akeekii fi qurreen kaleessa boodi keenya irra deeman irraanfatama dhiiqiin haaloo hoggansa jidduu jiru babal'achaa jallina gowwummaa hoggansa keenyaatii fi sumni humnoonni alaa facaasanii tokkummaan keenya daran laaffachaa tokkummaan Oromootii fi Oromiyaa sirni federaalawaa dimokiraatawaa walqixxummaa uummanni keenya hawaa ture sun laaffataa deema jennee waan sodaannuu fi kan kanarratti wayi waan. Kanaaf uummanni keenya kan baraan taa'es kan biyya alaa jirtanis kan biyya biraa jirtanis hamma danda'ametti rakkoo uummanni keenya keessa jiru. Uummanni keenya Wallaggatti, Gujiitti, Shawaa godina sadii afur keessatti godinoota garaagaraa keessatti rakkoon uummanni keenya keessa jiru kun daran babal'ataa akka hin deemne ittisuudhaaf qaamonni wal waraanan mootummaarraa eegalee lola dhaabanii saba keenya, uummata keenya, ollaa keenya, hayyootaaf abboota keenya baraaranii dukkana uummata keenyatti deemu kana akka nurraa dhaaban waamicha dhiyeessuu akka deeggartan isin gaafachuu dhufne jechuudha. Amma eegee booda kan inni duraa sanatti ni deebi'a. Hamma dandeenyetti biyya nagaatti deebisuudha. Hamma dandeenyetti duuti uummata keenya irraa akka dhaabatu. Hamma dandeenyetti wal waraansi saboota
Wal-waraan saboota keessatti too'ee uummata wal bichisiisu beekuun akka dhaabatu beekumsa qabnu, beekamtii qabnu, sagalee qabnu, lallabuu waywaachuu tola ilaalu nutti dhufu. Isin immoo uummanni keenya biyya alaa jirtan akka sabaatti wal danda'a tokkummaa keessan cimsaa. Aarree jettanii jallaan tokko keessaa ka'ee ganda biraatti arraba yoo dheeresse. Abaaramaan tokko amantii kana keessaa ka'ee amantii biraa irratti xurii yoo kafaalu taate nama tokko jallaa irratti abaare tokko haadha abbaan abaaran jecha ganda biraa irratti duulu amantii biraa irratti duulu gonkumaa barbaachisaa miti. Kana dura dhaabatu didu qabdu. San qofaa miti. Qabsoo sabummaa gaggeessaa ture. Akka sabaatti roorroo hama miidhaan hama shirkoota dabalanii dura ga'ee jira ammallee ga'aa jira. Garuu dhiigii kan maarii kan madaa qabu san akka ittiin san obeeffannoo guddaa qaba. Biyyi sun dhoowwe jirti. Keessatti wal waraansi saboota hamaan deemaa jiru dhufaa jiru. Kanaaf waggaa wal geessanis waggaa kophaa jirtanis waan saba biraa xureessa. Waan saba biraa dallansiisa. Waan hariiroo Oromoo saboota ollaa jiru jiru hammeessarraa akka qusatatan isin kadhachuu barbaada. Dhugaa qabsoofne gabummaa jalaa ba'uudha, roorroo jalaa ba'uudha, sirna dimokiraasii uumuudha, haqa keenya eegsifachuudha, eenyummaa keenya guddifachuudha, afaan keenya guddifachuudha malee saba biraatiin wal fixuuf miti. Wal waraansa saboota jidduutti godhamu sabni injifatee ba'u abadan hin jiru. Hundi waliin kakaara jechuudha. Kanaaf akka daasooraatti bilisummaa guddaa qabdan sooshaal miidiyaa adda addaa irra fayyadamtanii saba keenya tokkummaan wal hubannoon walii tumsuun akka jabaatu saboota waliin jiran wajjinis gadoon kaleessa qotamtee kakaatee uummata qolfichi osoo ta'in gadoon kaleessa madaan kaleessa akka fayyisu akka wal qaanamtu akka irratti hojjettanii isin gaafadha. Warra barasa hedduun isin jaaladha. Biyyi barasa hedduun biyya jaalalaa ni jaani. Jaalatee isin yaadachuu jaalatee isin yaadachuu gara gabaa ni jaa. Amilee bismillah. Amilee. Ulle baay'ee isa jaalannani. Isa jaalannani. Galatooma. Kanatti aansee sagantaa qabnaa sagantaa tokko booda har'a guyyaa wal gadhiisanii miti. Akkasitti gaafiif deebiitu jira waan isin gaafatanii hundaafuu isinii deebisanii garuu tasgabbooynee yaada keessan ammarraa jalqabaatiin yaada keessan gaggabaabsitanii gaafii gaafataniif itti qopheessaa. Gaafii gaafatan daqiiqaa lama isinii kennamu. Gaafii ammoo gaafii waliin fakkaatan gaafatanii amma sagantaa galii sassaabuutti seenu. Haga inni xiqqashu hafuura fudhatu hasaarra turee haga inni xiqqashu hafuura fudhatu sagantaa galii sassaabuutti seennaa. Addooma keessanitti dhufuftan nu jalqabdan. Sagantaa OMN gargaaruuf galii sassaabuutti seenu. Kanaafuu tokkichoo asnaa kootu koree warri mallaqa wanni as isin eegaa jiru Oromoon maaliin beekama? Oromoon maaliin beekama? Arjooma. Hin arjoomnaa miti nuti. Hin arjoomnaa miti. Paarisoo. Hin dhagahamu. Isinirraa eega karaa waan dalagan.
nu fixanii